Akkam jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Birraa Inspire. Qophii keenya kanaan seenaalee namoota bebbeekamoo waliin laalla. Namoota mataa ofiitii fi addunyaa tana jijjiiran. Namoota umrii isaanii keessatti waan gurguddaa milkeessanii fi waa irraa barachuu dandeenyu hedduu qabadhee dhufeetiin jira. Qophiin kun kutaa hedduu kan qabuu fi itti fufiinsaan kan dhiyaatudha. Kaayyoon qophii kanaa namoota gurguddaa sadarkaa addunyaatti beekamanii fi waa hedduu milkeessan kanarraa nuti hoo maal barannaa kan jawudha. Isaanoo eessaa ka'aniiti as ga'an. Gufuulee akkamtu daandii milkaa'ina isaanirra ture laata. Waa hedduu irraa barachuu dandeenya. Fakkeenya irraa fudhannee akka kaka'umsatti itti fayyadamuu dandeenya. Qophii kanaan arraan tana kutaa jalqabaa kana keessatti nama zeerorraa ka'ee fiixee addunyaa tanaa dhaqqabe tokko waliin turra. Namni kun nama hedduun keenya ijoollummaa teenyarraa kaafnee sirritti beeknudha. Garuu akkamittii fi eessarraa ka'ee sadarkaa nuti hundi beeynu kanarraa akkamitti akka gahe hin beeynu. Hanga dhumatti yoo na faana turte waa hedduu takka irraa baratta. Kanneen haaraa taatan subscribe godhaa. Viidiyoon kun nama hedduu bira akka gahuuf like fi share godhuus hin dagatinaa. Urjiilee indaastirii filmii fiixee milkaa'inatti ol bahanii achirraa calaqqisan keessaa isa tokko. Eessarraa ka'ee eessa akka gahe seenaa jireenya isaa yeroo laallu garuu bu'aa bahii hadhaawaa hedduu keessa dabre. Maatii akka malee hiyyeessarraa dhalate. Hiyyummarraa kan ka'e haati isaa hulaa mooraa mana barumsaa irratti isa deesse. Buufata fayyaa seenee deeggarsa ogeessota fayyaatiin dahuuf harmeen isaa carraa tokkollee hin arganne. Yeroo ishiin deessu namoonni ishii bira turan barattoota qofa ture. Haala saniin dhalachuu isarraa kan ka'e fuula isarraa dhukkuba narvii kan hin fayyineetu jira. Fuulli isaa inni gara mirgaa hedduu miidhamee hojiin ala tahee ture. Kuni ammoo akka inni sirritti hin dubbannee fi akka inni giingisu isa godhe. Daran immoo wanni hedduu hammaatu hidhii isaa tajalaatiin gorara qabachuu waan hin dandeenyeef namoonni itti qoosuu turan. Nama rakkinoota gurguddaa akkanaa qabu tahee osoo jiru kaayyoo guddaa tokko garuu lafa kaayyate. Addunyaarratti aaktara filmii beekamaa ta'uu fi filmii namoonni miiliyonotaan lakkaa'aman daawwatanii jaalatan hojjechuudha ture. Namni akka istaaloon aaktara filmii akka ta'u yaaduun namootaaf maraatummaa fakkaachuu mala. Isaaf garuu maraatummaa osoo hin taane abjuu dirqama raawwatamuu qabu ture. Abjuu isaa guddaa kana qabatee tarkaanfii isaa jalqabaa fudhate. Mana barumsaa filmii seenee galmaa'uudhaan aaktarummaa filmii barate. Erga baratee booda aaktarummaadhaan qaxaramuuf jaarmaalee hedduutti iyyatus tokkoon isaanilleen isa qaxaruu hin barbaanne. Isa mindeessuu miti dhaabbanni qormaataaf isa dabarsalleen tokkolleen hin turre. Guyyaa tokko waajjira tokko seenee hanga isin qormaata na qortanitti mana kanaa hin bahu jechuudhaan sa'aatii 4 guutuu taa'e. Fedhii isaa ajaa'ibsiifatanii qorumsa isaaf kennanis arguma jalqabaatiin taphaa ala isa taasisan. Yoomillee aaktara ta'uu akka hin dandeenye mirkaneessanii fi gaggeessan. Haala kanaan osoo jiruu jireenyi isaa ittuma hadhaa'aa deeme. Haadha manaa isaa waliin waan afaanitti dhandhamanillee sadarkaa dhaburra gahan. Guyyaa tokko haati manaa isaa hedduu itti aartee amma fa'aa baay'iftee jirta. Abjuu kee kan bira hin gaamne kana asumatti dhaabiti hojii si madaalu barbaadi hojjedhu malee qonqodhaan lafarraa nun fixin jetteen. Deebiin inni ishiidhaaf deebise kutannoo ajaa'ibaa kan of keessaa qabu ture. Galmi koo kan bira hin gaamne miti itti dhaqqabama. Akka ati jettu kanatti galma kiyyaaf hojjechuu dhaabee hojii biraa yoon hin barbaaddadhe arraaf waan qonqoo nuuf ta'u argachuu dandeenya taha. Abjuu kiyya isa guddaa garuu hin tahuu jee dide. Dhumarratti sadarkaa jiraachuun hin danda'amne irra geenyaan saree isaa hedduu jaalatu doolaara 50tti gurguruuf dirqame. Guyyaa saree isaa gurgurate san yeroo yaadatu jireenya kiyya keessatti guyyaa jibbisiisaa isa dhumaati jaa. Hiriyaan isaa inni dhugaa saree san ture waan ta'eef haala rakkisaa akkanaa keessa osoo jiruu guyyaa tokko gara wal dorgommii boksii deemuudhaan dorgomtoota laale. Shaampiyoonaa madaala ulfaatina addunyaa kan ture Muhammad Aliitu nama Cheek Wibnar jedhamu dorgomuuf dirree seene. Muhammad Ali nama dandeettii boksii addaa qabu waan tureef namni hangas maraa isaan dorgomu ni jira jedhamee hin yaadamu.
Wibnar garuu nama salphaa hin turre. Haala nama ajaa'ibsiisuun dorgommii san osoo hin mo'amin hanga marsaa 15ffatti deeme. Sun seenaa addaati ture. Istaaloon taa'ee yeroo waan kana laalu barumsa guddaa tokko irraa barate. Kutannoon jiraannaan wanni galma hin gaamne tokkolleen akka hin jirre sirritti hubate. Waan arge kanaan kaka'umsa guddaa kan argate istaalan gara mana isatti deebi'ee waraqaa fi qalama qabatee gattaa'e. Osoo addaan hin dhaabin sa'aatii 84f taa'ee walitti dhaabee barreesse. Barreeffama filmii isaa kan rookii jedhamu barreessee xumure. Hojiin kun jireenya isaa guutumaan guututti jijjiiruu akka danda'u waan beekuuf hedduu itti gammade. Barreeffama filmii isaa qabatee akka isaan irraa bitaniif jaarmayaalee industirii filmii hedduu qunnamullee irraa bitachuuf garuu fedhii kan agarsiisu hin argamne. Dhumarratti jaarmayaan tokko barreeffama isaa laalee $75,000tti irraa bituuf murteesse. Nama waan arra nyaatee bulu hin qabne kanaaf kafaltiin dillu kun hedduu akka gammachiisu wal nama gaafachiisu. Barreeffama san isaanitti gurguruuf walii galus haal duree hin jijjiiramne tokko garuu isaaniif dhiyeesse. Filmicha keessatti aktara adda duree yookaan meen karakter tahee akka dalagu. Kun immoo dhaabbata saniif oduu gaddaa guddaadha ture. Namichi yeroo laalamu nama aktara ta'uun fakkaatu. Jarrinis yaada isaa ciminaani morman. Inni garuu yoo aktara adda duree yookaan meen karakter tahee hin hojjenne akka isaanitti hin gurgurre itti hime ni gaddan. Gatii barreeffama isaa ol kaasuudhaan $225 akka isaaf kafalan itti himanii aktaran tahaa yaada jedhu garuu akka dhiisu gaafatan. Ammas ni dide. Jarrinis abdii hin kutanne. Barreeffama isaatiif $1,000,000 akka kafalanii fi garuu yaada aktaran tahaa jedhu kana dhiisi ja'aniin. Haala nama ajaa'ibuun $1,000,000 isaaf dhiyaate kana ni dide. Namni kun maaliif kana hunda godha isinitti fakkaata obboleeyyan kiyya? Jalqabummaa barreessaa ta'uu osoo hin taane galmi isaa aktara beekamaa ta'uudha ture. Agartee namni kaayyoo isaa taganamaatiin milkaa'uudhaaf hangam takka irratti cichee akka hojjetu. Dhumarratti hojjettoonni jaarmayichaa walgahii ta'anii waan tokko murteessan. Istaaloon aktara adda duree tahee filmicha akka hojjetu. Filmichi ammoo baajeta xiqqaa $1,000,000 takkaa gadiin akka hojjetamu. Barreeffama isaatii fi aktarummaa isaatiif walumaa galatti Istaaloniif $35,000 qofti akka kafalamuuf itti himan. Innis gammachuudhaan fudhate. Abjuu isaa guddaa lakkoofsa dijitii 7tti gurguruu kan dide istaaloon. Hayyama aktarummaa argateen gammadee $35,000 qofa fudhatee gammachuudhaan deeme. Akkuma achii ba'een hojii isaa kan jalqabaa namicha saree isaa itti gurgure san barbaaduu ture. Barbaacha dheeraa booda namicha argatee hedduu gammade. $100 dachaa inni itti bitee kennee fi saree isaa akka deebisuuf gaafate. Namichi garuu ni dide. $500 kenneef. Ammallee namichi maallaqa hanga fedhe yoo isaaf kenne saricha deebisuu fi akka hin barbaanne itti hime. Gatii sareen ittiin bitamuuf hin yaadamne $1,000 kenneef. Namichi ammas ni dide. Istaaloon garuu waan tokko beeka. Kutannoon jiraannaan wanni hin danda'amne tokkolleen akka hin jirre. Dhumarratti $15,000 guutuu namichaaf kafalee saree isaa fudhatee manatti gale. Filmiin isaa hojjetamee gaafa xumuramu maaltu ta'ee seeta? Waan ajaa'ibaati. Rikardii gurgurtaa filmiiwwan Ameerikaa hunda caccabse. Galii $1,000,000 hedduu argamsiisuun wantoota 10 badhaasaaf qaadhimame. Aktara adda duree yookaan meen karakter filatamaa qabaachuudhaan, suuraa gaarii qabaachuu fi daayirektera gaarii qabaachuudhaan badhaasa Oscar guddicha badhaafame. Ergasii itti fufee filmiiwwan isaa bebbeekamoo hedduu hojjete. Filmiiwwan hojjechuuf nama kafaltiin gurguddaan isaaf kafalamu keessaa tokko ta'e namni kun. Filmii tokkicha hojjechuuf faayidaalee adda addaa dabalatee $20,000,000 isaaf kafalama. Indaastirii filmii Hooliwuud keessatti aktara urjii kan dorgomaa hin qabne ta'uu danda'e. Egaa jaallawwan nuti hoo seenaa nama jabaa kanarraa maal baranna? Na dhageessaa obboleessoo. Guddinni kee kan madaalamu haala ati alaan keessa jirtu kanaanii miti quba qabaadhu. Dandeettii dhokataa ati of keessaa qabdu qofaan madaalama. Hanga ati geessu kan beeku suma qofa. Namoonni waa'ee keetii tilmaamumaa waan itti fakkaate haasa'an malee gonkumaa hin beekan. Dubbii namoonni tilmaama qofarraa ka'uun dubbataniif iddoo kennuun kaayyoo keetirraa gara boodatti si deebisa. Si caalaa kan si beeku gonkumaa hin jiru obboleessoo. Bakka namoonni itti si tilmaaman daran fagoo gahuu dandeessa obboleettii tiyya. Xiqqoon arra ati harkaa qabdu tun boru guddattee addunyaa tana jijjiiruu dandeessi. Arra xiyyeeffannoo namoota dhabdee tuffatamtus baru aduu milkaa'inaa taatee addunyaa tana guutuu ibsuu dandeessa. Atummaan abdii hin kutatini murannoo qabaadhu. Egaa viidiyoon irraa kana fakkaata. Waan hedduu akka irraa barattan shakkii tokkollee hin qabu. Viidiyoo haarayaa fi yaada haarayaa hanga walitti deebinutti nagaatti naaf tura isinin jaaladha.